Tinggalle wallahi abdi keessan na barreessanii namichi mujrima haadha faate namichi hattuudha bar namichi waa namicha sitti fakkaate namichi bineessa namichi huulaadha namichi jaldeessaa irraa fagaadhu mootummaa waliigalee birrii akkanatti nyaate jamiilaadhaan fa waliigale naan jedhan jamiilaa waliigalee nyaate naan jedhan gaafa waasi billanti kan qabdu akkas rabbi keedaa godhu bakka anchi nagarra bule. maal nagara bule bakka dhufee raffisaa chaameen si dawwala qalbii maaltu na rafaa deemte Sababa kan kee kana ture laafirra sa'a lama guutuu taa'eeru. cufee dhufuudhee Cufii kootu maqaa yaalaa cufee dhufaa ayyabe. qalbii maaltu na ta'a wallaanii rakkatin jirra Yaa dhugaadha. Dhugaa keetti. nama 300 jira jirtanii inaante mee lakkoofsa 10 barreessaa irraa shanamuun oolu namni jedha kana jedhu Anchi ati waan rabbisa darbe rabbii jedhe. Habibi namni tokkochi ka socho'uun argu maalan Yaa hojjetoo namni gurra qofa banee jiraata. anci mucaa tokko dheenga dargitee ka itti heerume anci asli abdii ofii Sila jaalladhe shootee sun bar namatu beekamtee gadda akkas ta'anii cinqanii daa'ima bandee. Habibi ofii jaalladhe ofii ammoo wayin harka luqqaati jedhes citeen harkatti hafa bilaashatti San daabboo ma guddifteetti goota an guddataadhi. daabboo maal guddiseetti godha rabbee dhiqan osoo inshallah maal daabboo guddiseetti godhu miti haga barbaadu osoo akka tasaa ta'e irra lafa dha'ee jedhee sodaadha bara Dhiirri rakkoon qabu dhiirri luka buchaa gafa dheeraan dadhabu. osoo akka tasaa ta'e irra kufeetta godha Maal rakkooftaren deemaa jechuudha. Eeggattee rafta. eeggattee raftaa rafna amma sitti algaan kee kun badhabeetta algaa nama 4 moo hagam qabata algaan kee kun jechuudha gizee ganama Mee kan argaa ta'e laqqabe. nama rafaara Namni akka. yayyoo hiriyyiti biyya takka Mee rakkaba. maaf irra qaba nama rafaaru irratti viidiyoo wayyoo hiriyyittiin xiyyanaa ergite ilaali Amma viidiyoon kennu. namni shitti beeti deemoo jiraatutti kennattaan deemuun Wallaahi. haala tekinooloojii guddateera baram Akkamitti kenna fincaa'ee moo. Sagaleen kee hin jirutti akkisiiftuu hin xiran. Inaante ijoolleen sanyii mootii jirtanii ijoolleen jimmaa uffata aadaa jimmaa kana hin jaalladha ofii garuu hanga ammaatitti hodhisiifanne akkam hodhisiifadhu malee hin taane Si jedhu. wallaa qal'al hin jaalladhu uffata aadaa jimmaa salphama kana dasnan jedhu maal akka ta'e hin beeku Kun argisii erga. wallaa natti tola Doolaara 100 erga. si erge ilaalis viidiyoo Shit. Rabbi nama salphisini. Oi meeshaa bakaa hidhadhaa sirra. Guutuu beekamu cina qabda kun arafaa ta'e jedhan beeka. Tun eebaluudha kun asili kun reedii hin beeka nama kana guutuu beeka. haara wallaahi ani hedduun Assalamualaikum. haadha faate baay'ee tokko jaaladha gizeeni gorsitan baay'ee tokko natti tola an gorsuu bicha osoo hin taane isinirraa fayyadama rakkoon qabu Anka gorsuu akka hudduun na lukaatetu taa'ee isin gorsaanii
geemii kiyyallee dhiisee waa hundallee dhiisee taa'eetiin isiniin gorsa waan beekuuf waan wanna jedhurra waan isin fayyadurraa isinitti nima isinummaan bichaan fayyadamaa ta'a malee. Osoo amma geemii taphachuu badhe laal dhiisee haasaa dhiisee geemii taphadhee miti taaftaa miti miliyoona tokko kooppilinkiin tiya 100 wayi. Osoo garuu geemii taphadheetiin taa'ee isinitti haasa'e wallaahi namni tokkichi taaftaaf godhu hin jiru. Geemii taphannaan kun argitan taaftaa biti. Angaafa heedarii waan godhe argitee abdii. Argeera. Timirtii qabaachuu osoo inni jedhu. Koomentii jala waan jette argitee ijoolleen. Koomentii dubbifnaa dhanne. Araban wallahi billahi hirriba malee namichi bara. Abdii mee gaafadhu haadha faatee. Heedar luutu naan jedhu. Heedar itu yeroo luutu naan jennaan sagalee tana baneefi. Abdii koo lubbuu. Wayyee. Suuraa kan kee kana yeroo ija keessa ilaalu bakka maal akka ta'e hin beekan. Meeqa mina eegaa? Bakka jiru tana wallaalaa beektaa. Mee suuraa kan Wallaa gizee heedarii qadanii otoo isin nyaachisanii natti tola. Mee qadhadhee ilaali mee si ergaa suuraa wayii namatti mul'isin garuu. Tana osoo itti shabakaan baneen guyyaa guutuu oolee miseejii qofa seenaa haga ammaatti deddanaa banuu allayde. Eebadee Haydar dhufe achi. Keekii nu dhoorgattee miti bormurraa tiktookiin 200 galee Haydar siman muraayyuu bakka keetiin murtee faana keettan nyaatta. Eenyu muru. Luuxxu arafaa ta'e jira kun Haydar. Kun laal wixxeeti fidee. Qoy kaa lubbuun didee naa banuu didee bara. Biizii ta'e jawaalli guyyaa lama guutuu irratti waayifaan banne. Silkii foormaatii silkii cufii ka'ii deebisi. Heedar. Bakka irraa bee ilaala qoy. Fikir qoy irraan bayni waa si agarsiisa. Ayyaa akkasuma na agarsiisa. Haadha faatee hushaa fixaxannee. Suuraa kana gizee laala obomboleetti natti fakkaata. Eenyu kun anaas? Maal anaadhe? Argitee agarsi jaalladhu. Suuraa ani jiru keessaa isa. Akkuma si jaalladhuun beektu bar. Gaalaarii na guutti. Kan biraa? Ammallee kun ijoolleen sunniin si fokkifti jedhee biraa si muree si bichaa. Keessi agarsiisuu meeqa jaalladhu?
Darkan kee hin qaba'e. Rabbi jedhi harreen teenna takka hin duute naan jedhani wallaahi reeffa na ergani. Wallaahi billaahi. Kuma meeqaan bitee Maaltu ajjees? maal beeka wallaahi hin duute jedha. Ammallee saa wayii bitadhee waatiyyoon Ati nama sanii tolu suuraa nama kaasuu miti nama laaluu hin danda'u. Ati nama suuraa nama kaasuu danda'u ammati. Nama meeqas si'a? awwalamteeree wallaahi hin duuteeree reeffa na erganii jennaan maal godhuu danda'a. Sistariin dhageettee Sisterii maal godhuutti malee inshaallah. itti haa himnu. Kichuudha wallaahi. Wannoo waatiyyoon illee hin duute tasa'a. Waatiyyoo warrummaan inshaallah buddeena irra jiffachuudhaaf ajjeesuun oolu. Mataa kee abittu. Ta'etti immoo ta'urraati. Ta'een nuti. Maaliin? Wanni jiru kun keessanii moo keeti? Ay keessan immoo keessa jechuun maal inni? Wanni kee keetii ka gootalee kan nama hedda wajji qabda. Hatta godhe sila dileetii godhe. Bismillah. Kun olaal. Profailii wasaappii irra kaa'edha. Tolee jiraachisiiti. Wallah gara maaltu na kolfaadha yoo san hin boo'e iyyuu. Amma irraa. Hin boqoytee sila? Maal akka dheechisan hin beeku waa dheechisan. Isaan ammoo bakkuma dhaabbattuu kufteedhaan. Gaafa duraan. Wanni nyaatan maaltu qamadii nyaatuun ooltu qaranaa. Qaranaa? Akkas godhanii ajjeesanii ka'anii. Argeera nu gargaraachi qoyi yaa barkuno. Qoyi. Wanta nyaatte. Garbuu nyaatte bakka beeka ajjeesani. Warrumatu ajjeesani. namni kenna waan fayyaa qabu qalatee nyaatu haraama yoo du'e malee. No beeka ajjeesani. Teeti. Wallaahi. Harreewoo maaltu harreenoo. Haa karamarraa achi gortuudhaaf bakka harreen jedhee duusa yoo ta'e isaanii deedde hoo. Sanamaaf. Wallaahi na aarsa rabbi na aarsa gizee wallaahi akkanatti taa'e. Duute naan jedhanii jennaan amanuu dadhabee reeffanaa ergaadhe. Mee wallaahi. Facebook irra post godha. Black day jedhe. Black day jedhe Facebook irra post godha. Isin bakka dhugaa. Sanuu suuraa akkamitti kaasan badabboo itti yaadaniituma. Mee cibsam olaani mee tajirtu mana duute. Ofii garuu ta duute hin fakkaattu gurgurachuudhaaf akkasillee godhanii barnoo duute jirti. Beekamaan cibsaniiti. Suuraa kaasan malee ati gaafanaan wanni tokko yoo du'e san oolee bulee faa namatti himan akkamitti waan sitti mudannin soban hin duune hin jirti. Wanni viidiyoo kalee sila yoo tan hin nyaatan bineensi nyaate naan jedhan qaamaan baay'ee godha sila amman. Itti dabalee dhaqeen wannoon reeffa sochoosu jedhan viidiyoodhaan itti dabalee. Inde. Qoy itti dabalaa qoy.
maal jechuudha akkamitti ati gaafannaan reeffa amma reeffi sun ka jiru na fakkaata waan waatii yoo nu ciifti hubannaa taatetu. Wallahi aaru jira akkam. Silaa amma bara gara 20 baafti bar. Maan aarre wallahi nama aarsande. Wallahi ni ranjiru. Waatiyyoo qalatanii bar qalataniitiin maaduutu maan dhiisina waatiyyoo qalatan qalatan